Naasir Aanolii maal dubbate? Hayyuu namaa, beeka namaa, jaarsa biyyaa, abbaa siyaasa. Naasir Aanolii jechuun namni waan hundaa of keessatti qabatu jechuudha. Dhugaa mucaa. Naasir Aanolii jechuun nama akkanaati jechuudha. Naasir Aanolii fakkaatanis jiran kan dubbanne. Kanaafiyyuu har'aa waa'ee nuti waliin haasa'uu deemnu waa'ee Naasir Aanolii fi akkasuma dubartoota TikTokii. Dubartoonni TikTokii yeroo ammaa kana namoonni hundi irraa dubbataa jira. Kuni akkasii jechaan jiru. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fi keessan isin jechaan illee nagaa godha. Alhamdulillah galata rabbii akkam jirtu. Dursa dhiifama isin gaafadha. Hordoftoota kiyyaa muna 24 na 24 sorry my channel. Inshallah hin deebisa. YouTube ki akka tasaa ta'e otoma galgala video xiqqoo kana waraabe video sanarratti akkuma tasaa tuqena kama taru argee YouTube kiyya sadii walirra jira. YouTube tokko subscribe kuma sadii fi 700 qabaa ture. YouTube suni kan dhaabbate jechuudha. Amma waqaa kan dhaabbate inni tokko subscribe kuma tokkoo fi 500 ka qabu sunis kuma tokkoo ofirraan qabu video tokkitti qofa irra jira. Subscribe kuma tokkoo 500 qaba. Irratti intalanne kan hundarattu ka subscribe kuma sadii fi 500 qabu suni mootuyyuu 700 qabu suni YouTube yeroo odomaa kanatti YouTube tokko irratti eda kaleessa akka tasaa ta'ee hojjedhu jedhee kaayaade yeroo sana irratti gattuqee eda wal na harkabbu jedhee garuu profileen isa hundum isaatu garagara inni tokko haarayaa akkasitti na harkaa maqaan kiyyaan harkaa deeme dhugaa dubbachuuf deebisa maqaa kee inshallah sa'aatii guyyaa 14 natti kenne guyyaa 14 naaf kenne yeroo ani maqaan deebisa jedhu kanaaf dhiifama wallahi dhiifama isin jecha tas nam dogongoree baballeessa kanaaf jechuudha hamma gara haasaa kennatti isin dabarsa. Naasir Aanolii akkasumas warroota TikTok wal qabatanii jechuudha kanarra dubbachuu dhufna jechuudha inshallah yoo rabbiin jedhe. Naasir hayyuu namaati, beekaa namaati, nama Naasir jechuun bakka dhugaa akkuma bifa isa bareechee haala amalas namoota walitti dhufeenyas akkasuma qaba jechuudha. Naasir waa'ee reedii atam reediin namni dogongora akkuma Naasir jedhee dhugaa namni san akkasuma nama keessatti ammallee haati jaaffee waa'ee abbaa manaa isii dubbattee turte jechuudha. Waa'ee TikTokii abbaan jaaffee waa'ee TikTokii dubbattee jirti. Abbaa jaaffee illee asuma galatoom isin jechuu barbaada. Maaliif namni dubartii ofii takka haadha manaa ofii obboleettii ofii takka akkuma Naasir Aanolii jedhe dubartoonni ol baatee miidiyaa irratti TikTok irratti ijoollee YouTuberni kabaja qabanis kabajni isaan qaban maalinne akkasin ta'an maaliif seerri garagara jechuudha. Seerri waan kanaatu garagara achirratti bakka akkuma Naasir Aanolii jedhe dubartiin achirratti baatee akka feete uffattee akka feete dibattee akka feete haasofte jechuun bultiidhaaf hin taatu jedhe dhugaa isaati. Dubartii eenyutu qaba? Dhiiratu qaba. Haadha manaa isaa eenyutu hammatee deema? Dhiiratu qabee deema. Isinleen akkasuma abbaa manaa isiisan kabajaadhaan qabdee deemti jechuudha. Maaliif dhiirri jamaan dubartii jabduu gati qaba. Hawwii hin beekan jechuudha. Hawwiin nama gaarii turte. Gaaf Naasiritti dabalamtu hawwiin maal taatee turte? Naasir jechuun nama beekadha. Hayyuun akka isaan jiru jechuuf Oromoon hayyuu hedduu qabdi. Maaliif beekaa hedduu qabdi. Kanaaf Naasir dhugaa baay'ee dinqisiifadha. Baay'ee dinqisiifadhas baay'ee jaaladhas. Maaliif haalli inni uummata isaatti gargaaru haalli bulti. Naasir maal irratti geqqabaa dubbii keessatti gale waa'ee ilmaan dubbatee ture. Namoonni ilma keessan karaa TikTok fidduu karaa maaliif maxxansitan ilmoo keessan? Ilmoo maxxansuun hin taatu. Ilmoo daa'ima kichuu miidiyaa irratti baasuun hin taatu. Kanammoo beekuu qabdan. Naasir akka gaaf hawwiin deettee guyyaa tokko miidiyaa irra karaa peejii isaa tokko illee fidanii garuu peejiin isaa guddaadha jechuudha. Fidee beekaa fideen beeku. Ammallee namni lammataa inni irree dhiyaatan. Horiyoota biyya faranjii keessa jiraatan. Reedii maankush innillee fideen beeku. Maaliif kun beekumsa guddaadha. Ilmoo mallaqaan nyaatuun hin taatu. Ilmoo gara miidiyaatti fiduun hin taatu.
ilmoon kun jechuudha. Ilmoon jechuu kan immoo miidiyaanatu isee ilaala jechuudha. Kun beekan naasirama barumsa isinii fidee jira. Barumsa guddaa nuuf fidee jira jechuudha. Uroota lafaa dhufaa jirani. Maaliif ilmoo keessa namni amma fakkeenyaaf rakkinaaf rakkoo isaa qabatee akkatti hojjetu bara. Namni ijoollee biyya arabaa garuu mootii ilmoo miidiyaa rafidu abadan hin taatu jechuudha. Miidiyaanatu isee ilaala jechuudha. Reedillee dubbatee jira jechuudha. Ilmoo kiyya buddeen nyaata qeeshi akkuma naasir jedhe sana. Ilmoo isaa otoo gaafa san inni maxxansuu baate akkuma naasir jedhe nama fakkeenyaaf viidiyoo kana hojjechuu baadhe otoo gara miidiyaa kanaa dhufuu baadhe isin na argitan nan argitan waliin arginu jechuudha. Nama waliin argu akkuma inni jedhe sana jechuudha. Ilmoo keessan hin maxxansina ofii keetii gabba'e rakkoon qabu garuu ilmoo keessan gadi baase ilmoo keessan gabbaaftee bor ilmoo kee ijoolleen hedduu koomantii reedii maankuushiifis infide maal jedhe barreessanii turan. Mucaas irra guddin namni kun fide namni kun fidin jedha. Garuu wantu hin finne miidiyaarra. Maaliif kun waan guddaadha beekumsa kun jechuudha. Ilmoo ofii qilleensa dhoosisuu hin taatu. Eeffama. Kanaaf jechuudha. Akkasuma dubartoota TikTok irraa dubartoota hundumarraa dubbatee ture jechuudha. Mistira keessan alan baasina haasaa mana keessatti fixadha miidiyaa gubbatti baaftanii hin lallabina yoo jaalalli jiraata akkuma jechi jedhetti yoo jaalalli kan jiraatu ta'e namni tokko nama araarsa aslii fi haadha manaa reetii jidduu otoo jaalalli jiraate reetii fi haadha manaa isaa haadha mana reetii otoo jaalalli lamaan jidduu jiraate aslirra taree miidiyaan seenu asli mata xumura jechuudha. Jettee jirti jaartiin asli jechuudha. Maal jettee jirti? Yoo nuti wal lollu reeditu nu araarsa jette. Garuu amma reediin hin jiru. Ufii wal araarfatan jechuudha. Amma isin galee jaarsaaf jaartii wal loltu obboleeyyan wal lolti. Kanaaf jechuudha. Gabaatanii qilleensa of naquun bu'aa hin qabnu. Warroonni dhiirota dubartii teessan jabeeffadha. Dubartii teessan akkuma amma TikTokin kun waa hedduu qaba jechuudha. Waa hedduu qaba. Fakkeenyaaf yooma seentuyyuu yoo seentee jettu fakkeenyaaf warri TikTok amma yeroo seentee dhageeffattuyyuu gisee baatu achumatti hafi godha. Maaliif ree haasaa namaa kun kaan jedha kun inumaa yoo amma gisee kana dhufe sirbuutu eegalee jechuudha. Wal jalaa qabanii sirbuu eegalee jechuudha. Kanaaf nuti wanni inni har'a nuuf laate wanni naasir har'a nu gorse wanni har'a naasir nuun jedhe waan guddaadha. Naasir gorsa bareeda nuuf kenne. Naasir haa galatu beekaa namaati hayyuu namaati. Dhugaa namoonni akkanaa kun isarraa baratan jechuudha. Kabaja guddaa qaba mucaa. Nama ga'e birattuu namaa walta amala qaba. Tokkoffaa maaltu kana si goosisuu danda'u? Amala kee dhiirota akkana rabbiin nu haa baay'isu. Dhiironni akkana rabbiin nu haa baay'isu. Qabsaallee ture maallee jedhaa ture umrallee godhee rabbiin hajjallee isa haa daabu jenna. Wallaahi laziin dhiirota akkana rabbiin nu haa baay'isu. Waan gaarii lafa nu kaa'ee jechuudha. Waan bareeda nuuf lafa kaa'ee jechuudha Naasir. Nuuf immootuyyuu barumsa guddaa nuuf ta'a jechuudha. Nutillee amma barumsa isarraa arganna jechuudha. Isa qofaa miti ijoolleen keenya hedduutu jira hin callisan malee jechuudha. Inni biraa yeroo shamarran yeroo TikTokitti akkas jedhamee ture jechuudha. Yeroo TikTokitti dhuftan qilleensa of hin naqina. Maaliif galiin argatta? Kofa kee mul'isin, harma kee mul'isin. Wallaahi inni ati harma kee mul'iftee maaliif huma tokko siin godhu? Ijoollee meeqa kamtu Ramadaana keessa hajjabachaa ture? Ijoollee meeqa hadha hoo eessa jirta? Bakka Arabbiin jiru jechuudha jechuudha. Taphadhu taphake kabajaan taphadhu. Ijoolleen hedduutu jira bara. Warroonni ijaaba isaanii godhatan. Warri surree maaliif uffatuun barbaade? Immoo amma fidanii kofa ofii baasatu dhufe jechuudha. Intala musliimaa takka taate kofa kee maal si godha? Kofti yeroo ati baaftu. Maal si dabala? Namni bar yeroo kam akka si jaalatu beekuu qabdi. Yeroo kam akka kabaja siif kennu kan. Achi kaataan immoo tuyyuu namni na arrabsee homaa siin godhu. Ati hamma feete nama arrabse. Wallaahi arrabna waan akkasiin godhu jechuudha. Arraba haga feete yoo nama argu guyyaa sa'aatii 24 kan inshaallah. Yooma ju'uma tokko yoo xiyyeeffate uummata akka nama sanarra
abbichi arrabsuusaan faayidaa qaba. Ka arrabsamu sun faayidaa qaba. Ka arrabsu sun immoo faayidaa kan qabu. Ka arrabsamu sun maaliif faayidaa qaba? Zambii isaatti irraa dhiqama waan ta'eef jechuudha. Kan dirqama beekuu qabdan garuu waan hunda keessatti of eeggannoon baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viidiyoo biraatti walitti deemna.